Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya bakkuma jirtan hundumaatti nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkuma yaadatamu kanaan dura kutaa tokkoffaa qophii ijoollee simbiraan geenye ture. Guyyaa har'aa kutaa lammaffaasaa walii wajjin itti fufnee baranna. YouTube channel keenyaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun maatii ta'uun dagatina. Amma dhumaatti na wajjin turaa ijoollee. Torban darbee barnoota keenya kutaa tokkoffaa keessatti waaqayyo waan hundumaa akka uumee fi uumama waaqayyo uume kan ammoo gaarii akka ta'e walii wajjin ilaalleerra. Yaadachuuf akka nuuf ta'utti keessa deebiidhaan wantoota gaggabaaboo walii wajjin ilaalla. Waaqayyo jalqabatti lafaa fi samii uume. Ifnis haa ta'uu jedhe. Dukkanatti gargar baase. Ganamnis ta'ee galgallis ta'ee kun guyyaa tokkoffaa ture. Guyyaa lammaffaatti immoo waaqayyo samii fi lafa gargar qoode. Samii bareedaa ilaallu kana duumessa ol gubbaa jiru kanas uume. Guyyaa sadaffaatti immoo waaqayyo biqiloota uume lafatti jiraachuuf akka mijatutti wantoota magariisa ta'an uume. Guyyaa arfaffaatti waaqayyo halkaniif guyyaa akka gargar baasanii urjoota gurguddoo lama uume. Guyyaa shanaffaatti immoo waaqayyo simbirrootaa fi allaattiiwwan akkasumas warreen lafa irra munyuuqanii fi bishaan keessa jiraatan uume. Ijoollee guyyaa ja'affaatti waaqayyo maal akka uume walii wajjin baranne. Yaadattu? Guyyaa ja'affaatti waaqayyo nama Addaamii fi Hewaan jedhaman uume. Kana booddee waaqayyo koottaa akka bifa fakkeenyaatti akka fakkaattii keenyaattis nama hin uumna. Isaan qurxummii galaanaa irratti, simbiraa fi allaattii qilleensa keessa balali'an irratti, horii qe'ee irratti, bineensa lafa irraa hundumaa irratti, munyuuqa lafa irraa munyuuqu hundumaa irrattis mootummaa haa qabaatan jedhe. Egaa waaqayyoo akka bifa isaatti nama uume. Akka bifa waaqayyootti isa uume dhiiraa fi dubartii isaan uume. Waaqayyo isaaniin horaa baay'adhaas lafa guutaa isas harka jala galfadhaa qurxummii galaanaa irratti simbirroota qilleensa keessa balali'an irratti uumama lafa irra munyuuqan hundumaa irrattis mootummaa qabaadhaa jedhee isaan eebbise. Yeroo jalqabaaf nama bifaaf fakkeenyatti uume. Addaamiif Hewaan namoota warra hangafaa waaqayyo uumedha. Addaamiin waaqayyo biyyoo lafaa namaatiin bocee hafuura isaatti baafate. Addaamis ka'ee namas lubbuu qabu ta'ee socho'uu eegale. Dubbachuu eegale. Hafuuras baafachuu eegale. Ilaaluu eegale. Dhaggeeffachuu eegale. Fuunfachuu eegale. Waaqayyo biyyoo irraa nama bocee nama uume. Kana booddees waaqayyo waan Addaam nyaatee jiraatu biqilaa sanyii godhatuu fi muka ija godhatu kanneen akka xaafii, qabdii, garbuu, suufii, saliixii, boobee, daagujjaa, raafuu, baaqelaa, atara, boqqolloo, maangoo, avokaadoo, muuzii, burtukaanii, aappilii, kookii, loomii, paappayaa, kaarotii, qullubbii, zinjibila, dinnicha fi kanneen kana fakkaatan nyaataaf akka nu fayyadaniif hunda isaanii uume. Bineensa lafaa hundumaa fi simbira qilleensa keessa balali'an hundumaaf wanta lubbuu qabaatee jiraatuu fi lafa irra munyuuqu hundumaaf biqilaa lalisaa hundumaa nyaataaf kenneeraaf jedhe. Isaanis akkuma inni ta'ee waaqayyo waanuma hojjete hundumaa in ilaale. Kunoo innis baay'ee gaarii ture. Galgallis ta'ee ganamnis ta'ee kun guyyaa ja'affaadha. Kana hundumaas uumee akka gaarii hin taane arge. Waaqayyo Addaam kophaa isaa ta'uun gaarii akka hin taane beeke.
gargaartuu Addaam Hewaaniin uume. Waaqayyo Gooftaan namicha fuudhee iddoo dhaaba Eden sana akka to'atuuf akka eeguufis achi keessa hin kaa'e. Yommus Waaqayyo Gooftaan namicha abboomee ija mukeetii iddoo dhaaba kanaa keessa jiran hundumaa irraa nyaatta. Ija mukichaa nyaattanii hamaa fi gaarii ittiin beekan sana irraa garuu hin nyaatin. Gaafa isarraa nyaatte garuu dhuguma hin duutaa jedhe. Ergasii Waaqayyo Gooftaan namichi kophaa isaa ta'uun gaarii miti. Kan akka isaatii kan isa gargaartu ani isaaf nan tolchaa jedhe. Waaqayyo Gooftaan biyyoo irraa bineensa bakkee hundumaaf warra qilleensa keessa balali'an hundumaafis bifa tolchee maal jedhee akka inni isaan waamuu ilaaluudhaaf gara namichaatti isaan fide. Wanti namichi uumama lubbuu qabaatee jiraatu ittiin waame hundinuu immoo maqaa in ta'aaf. Namichis horii qe'ee hundumaaf, warra qilleensa keessa balali'aniif, bineensa bakkee hundumaafis maqaa hin baase. Namichaaf garuu kan akka isaatii kan isa gargaartu hin arganne. Waaqayyo Gooftaan namichi rafee akka of wallaalu godhe. Utuu namichi rafuu lafee cinaacha isaa keessaa tokko fuudhee iddoo isaatti foon guute. Waaqayyo Gooftaan lafee cinaacha isaa namichaa keessaa fuudhe sana irratti dubartii tolchee namichatti in geesse. Namichis amma reefu ta'ee isheen kun lafeen ishee lafee koo keessaa, foon ishees foon koo irraa fuudhamee isheen kun namatti waan argamteef namee jedhamtee haa waamamtu jedhe. Kanaafis dhiirri abbaa fi haadha isaa hin dhiisa, haadha manaa isaattis in maxxana, isaan lachanuus foon tokko hin ta'u. Namichii fi haati manaa isaa qullaa isaanii turan, lamaanuun isaanii garuu waliin saalfatan. Waaqayyo Gooftaanis boofichaan kana waan gooteef ati horii hundumaa, bineensa bakkee hundumaa keessaas abaaramaa hin taata. Kana waan gooteef ati horii hundumaa, bineensa bakkee hundumaa keessaas abaaramaa hin taata. Ati garaa keetiin lafa irra hin loota. Bara jireenya kee hundumaatti biyyoo in nyaatta. Ani sii fi dubartittii gidduu, sanyii isheetii fi sanyii kee gidduu diinummaa nan buusa. Inni mataa kee in buruqsa, atis koomee isaa in idditaa jedhe. Dubartittiidhaan immoo yeroo ati ulfooftutti ani rakkina kee guddaa nan baay'isa. Ciniinsuudhaanis mucaa in deessa. Kana keessaa immoo abbaa manaa kee in hawwita. Innis aaboo si irratti hin qabaataa jedhe. Waaqayyo amma immoo namichaan ati dubbii haadha manaa keetii waan dhageesseef ija mukichaa isa ani hin nyaatin jedhee si abboomes waan nyaatteef lafti sababii keetiif abaaramaa in ta'a. Atis bara jireenya kee hundumaatti itti dadhabdee in nyaatta. Inni qoraattiidhaa fi baalan waraantee siif in biqilcha. Atis biqilaa lafaa in nyaatta. Ati biyyoodha, deebitees biyyoo in taata. Ati biyyoo lafaatti waan kutamteef gara isaatti amma deebituttis dhamaatee dafqitee buddeena nyaattaa jedhe. Namichi Addaam jedhames haati manaa isaa haadha warraa jiraatan hundumaa waan taateef maqaa ishee Hewwaan jedhee moggaase. Innis jiraattuu jechuudha. Waaqayyo Gooftaan Addaamii fi haadha manaa isaatiif uffata gogaa irraa hojjetee isaanitti uffise. Ilaa ijoollee, Waaqayyo balleessaa Addaamiif Hewaaniin isaan hin balleessine. Waaqayyo ijoollee isaa hin jaallata. Hammeenya irratti dabarsee hin kennu. Seexanni illee ilmaan namootaa Waaqayyotti fageessuuf namoota dogoggorse. Waaqayyo garuu carraa lammaffaa isaaniif laate. Kanaan jaalalli Waaqayyoo hammam guddaa akka ta'e barra. Waaqayyo Addaamiif Hewaaniin karaa ijoollee
keetii fi fayyisaa jedhee yeroo barri kaa'ame ga'ettis Yesus Kiristoos dhufee karaa itti ilmaan namootaa fayyina bara baraa argataniif jannata dura keessaa ari'atamanitti itti deebi'an nuuf ta'e. Waaqayyo har'as ilmaan namootaa hundayyuu ni jaallata. Ijoollee, seenaa uumamuu Addaamiif Hewaan kana gammadaa akka barattan shakkiin qabu. Yeroo gaarii bareedaa waliin qabaannee yeroo itti seenaa markaba Nohii fi bishaan badisaa waliin ilaalla. Haggasittuu nagaan Waaqayyoon nuuf turaa. Torban eebbifamaa qabaadha.